Hordoftoonni keenya akkam jirtanii jirraa Rabbi jedhee walitti deebineerra. Yeroo darbe irratti waa'ee ilaalchaa eegallee kutaawwan darban keessatti wanti dubbanni jira. Ammas waanuma san irraa fufee waa dubbanna jechuudha. Har'a bal'ina isaatii fi walitti qabaa isaatiif akka tolutti waa'ee ilaalchi barbaannu ilaalchota lamaan achi keessatti calanqisan ilaalcha bakka lamatti qoonnee ilaalcha eeyyantaa fi ilaalcha he'entaa jennee ilaalchicha qoonnee jirra. Ilaalchota kanaa akkaataa isaaniitiin qoonnee ilaalchi nu barbaachisu garuu ilaalcha eeyyantaa jennee jirra jechuudha. Ilaalcha eeyyantaa akkamitti akka horachuu dandeenyus sadarkaalee sadeen kitaaba James barreesse kitaaba Atomic Habits jedhu isin affeerree achi keessaa immoo qabxiilee 4 kaafnee dabarree irraa viidiyicha dhaggeeffattan jenna. Warri dhaggeeffatin immoo dhaggeeffattanii jiruu keenya eeyyantaadhaan akka guuttannuun isiniin jedha. Eeyyantaa ilaalcha eeyyantaa kana immoo jabeessuudhaaf har'a viidiyoo gabaabduu tana hojjennaa jechuudha. Ilaalchi eeyyantaa yoo kaafnu ilaalchi keenya maalirraa maddaa wanti jedhu barbaachisaadha. Ilaalchi har'a nu jiruu keenya keessatti ejjennoo keenya ta'ee har'a nu qabee nuun deemu kuni waqtii ta'e tokkotti yaada ture. Yaada sammuu namaa biraa keessaa ba'e yookiin immoo yaada waa'ee taateetirraa nutti dhufee ta'uu danda'a jechuudha. Har'a waa'ee yaadaa hoolaallee yaadni keenya pozitiivii takkaa'ummoo eeyyantaa yoo ta'e ilaalcha eeyyantaa oollee bullee of keessatti horachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf galmi jiruu dhala namaatis galmi jireenyatis isa kana. Namni baay'een gammachuu ni barbaada garuu gammadaan jiru. Namni baay'een badhaadhuu ni barbaada garuu badhaadhaan jiru. Maatii isaatiitti gammaduu barbaada, ilmoo isaatiitti gammaduu barbaada, mana isaatiitti jiruuf jireenya gaa'ela isaa keessatti gammachuu barbaada. Garuu immoo akka yaade ta'aan jiru. Maaliif yoo jennee ilaalchi keessoo isaa inni ejjennoo godhatee fudhate kan amala isaa duubarraa gaggeessu sun waan eeyyantaan ta'iniif waan yaade eeyyantaa kanan arganne jechuudha. Kanaaf ilaalcha eeyyantaa kana durumaa yaadarraa dhufee amma immoo yaadumaan akka inni buqqa'ee ilaalchi biraa bakka bu'u kan taasisuu dandeenyu yaada yaadan bakka buusuudhaan jechuudha. Yaadni eeyyantaa jechuun maali? Ilaalchi eeyyantaa yaadni mataa keenya keessa naanna'u yoo eeyyantaa ta'e qofa sochiin eeyyantaa, amalli eeyyantaa, gochi eeyyantaa nuu ta'aa jechuudha. Akkuma beekamu namni ilaalcha eeyyantaa qaba, yaada eeyyantaa qaba. Maddi yaada eeyyantaa ilaalcha eeyyantaati. Ilaalcha jechuun ejjennoo keessoo dhala namaatii jennee jira. Ejjennoon keessoo keenyaa sun yaadichi akka maddu taasisaa jechuudha. Yaadichi yeruma jalqabaatu alarraa yookiin taatee tokkorraa yeroo ta'e tokkotti dhufee keessa keenya galee irra hoo deddeebinu ilaalcha keenya dhaabbataa ta'eetu. Isa santu ammas deebi'ee madda yaada keenyaa, madda waan laalluu ta'aa jechuudha. Kanaaf yaadicha amma galchinu, yaadicha galchinu madaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waa'ee eeyyantaa waan baay'ee waan dubbannee fi wanta nuti sirritti qabachuu qabnu barbaachisummaa yaada gaariitii jechuudha. Barbaachisummaa yaada eeyyantaa yoo kaafnu barbaachisummaa yaada eeyyantaa fedhii nama maraati. Fedhii nama maraati. Garuu gocha eeyyantaa namni hundi hin arganne jechuudha. Maaliif? Akaleen nama gaariidha jennaa abaluun tokko immoo nama badaa.
hin jenna. Maalirraa kaana? Yaaduma inni kara keenya fide sanirraa kaane jechuudha. Namtichaaf wanti inni godhu sun gaarummaa mataa ofiitiif godha. Nu biratti hoo dhufu garuu yaada waan addaa ta'a jechuudha. Kanaaf maaltu gaarummaa yookiin barbaachisummaan yaada eeyyantaa inni guddaan ilaalcha eeyyantaa akka argannu nu taasisa. Yookiin immoo jiruuf jireenya keenya keessatti ejjennoo eeyyantaa ta'e akka qabaannu nu taasisa. Akkuma yeroo darbes kaafne ilaalchi eeyyantaa, yaada eeyyantaa, yaadni eeyyantaan immoo jiruuf jireenya walitti dhufeenya hawaasummaa keessatti qabnu, walitti dhufeenya siyaas-diinagdee keessatti qabnu bu'uura ta'ee nu gargaaraa jechuudha. Namni ilaalcha eeyyantaa qabu nan guddadhaadha malee nan xiqqaadha hin jedhu. Namni ilaalcha eeyyantaa qabu waan guddinaa yaada, waan badhaadhinaa yaada, nan guddadha, iftaanitti asangaa jedha. Isa saniif ni carraaqa, ni hojjeta. Sochii kana keessatti akka deemuuf inarjii nu sochoosee galma keenya ittiin geenyu nu inarjii guddaadha jechuudha. Jabinnis, maddi jabinaas, maddi laafinaas, maddi dadhabummaa, maddi masluufummaadha. Dadhabummaa hundi ilaalcha keenya hoo ta'e, maddi jabinaa fi maddi ciminaa keenyas yaada eeyyantaa takkaa'uu ilaalcha eeyyantaa ta'aa jechuudha. Namoota gurguddoo kana jidduu, isa dureechaa fi isa hiyyeecha jidduu, isa gaggeessaa gaarii ta'ee fi isa gaggeessaa hammaataa ta'e kana jidduu kan jiru garaagarummaan jiru. Garaagarummaan bu'uuraa kan uumamaa hin jiru. Garaagarummaa ilaalchatu jira. Nama tokko guddisuun, nama tokko ol kaasuun garaagarummaa kanatu fidaa jechuudha. Garaagarummaa kana keessatti yaada eeyyantaatu gahee olaanaa taphataa jechuudha. Namoota tokko tokkoof kitaaba dubbisuun cinqiidha. Kitaaba dubbisuun, barachuun cinqama. Namoota tokko tokkoof immoo karaa birootiin bashannana. Bakka beekumsa isaa ittiin kuufatu. Guyyaa guyyaa irratti waan dabaleen gammadaa deema. Inni tokko tokko barnootichumaa kan baratu biddeen ittiin argachuuf takkaa'u hojii ittiin qabachuuf. Isa tokko tokkoof immoo beekumsa ittiin argachuuf jechuudha. Egaa garaagarummaan kanatu jira. Garaagarummaan kanatu jira jechuudha. Ilaalcha eeyyantaa namni qabu garuu beekumsatti ni bashannana. Beekumsi galma jiruuf jireenyati. Yeroo darbe keessatti kan kaafne akkuma kaalaan mul'ata keenya keessatti qabanne dhalli namaa waa sadi hoo guuttate guutuudha jedhamaa jenna. Inni tokko fedha qaamaa, waan qaama isaatii barbaachisu kana nyaata filatamaa qaama kanaa ta'u filatee hoo nyaate akka qaama kanaa kunuunsu ta'aa jechuudha. Inni biraa sammuu keenya. Sammuun keenya yaada filatamaa, odeeffannoo filatamaa, beekumsa filatamaadhaan yoo guute milkoofnee jedhama. Lubbuun teenya fedhii qabdi. Waan tolaa, waan Waaqayyo jaalatu, waan Waaqarraa nuuf tolaadhaa. Isa san raawwachuun akka Waaqni jedhutti akka fedha Waaqatitti deemuun fedha lubbuuti. Wanti sadeen kun yoo guutee namichi immoo amma guutuudhaa, jireenyi isaa badhaadhaadhaa jedhama. Namni dureecha ta'uu hin danda'a. Waa sadeen kanaan ala garuu badhaadhina prosper ta'uu hin danda'u jechuudha. Prosper ta'uu hin danda'u. Badhaadhaa ta'uu hin danda'u. Dureecha ta'uu garuu hin danda'a. Dureecha ta'uu waan qaamaa qofa waan ta'eef jechuudha. Wantoonni sadeen kanaan ala immoo jiruun namaa wal dhahaadha ta'a jechuudha. Egaa wanta sadeen kana keessaa tokko beekumsa jechuudha. Odeeffannoo qulqullaa'e karaa sammuu ofii fidachuu danda'uudha jechuudha. Isa kanaaf kitaaba tana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kitaaba Inseenee Mukuraa Delneeltu barreessee Inseenee Mukuraa hiikee jira. Kitaaba tun baay'ee waa'ee kana qabatteertu. Kitaaba tana malee kitaabni normaal
Vincent barreesse positive thinking jedhu yoo arganne hoo sirriitti dubbisne kitaaba tanas haga xumuraa yoo namni dubbise waan gaarii argataa jechuudha. Waan kitaaba kana keessatti ka'e sadiitu jira. Waa sadi nuu kaasaa jechuudha. Milkaa'inaaf abjoodhuu nuun jedha. Milkaa'ina abjoodhuu waan sadeen kana keessaa tokko milkaa'ina abjoodhuu jedha. Milkaa'ina abjoodhuu jechuun namni os jaalatees haa ta'u osoo hin beekin abjuu boruu isaatitti boruu isaa dukkaneechee yaada. Boruun isaa kun akka kufaatii ta'eetitti yaada. Garuu immoo nan milkaa'a jedhaa hojjeta. Waan kana kan jireenya dhala namaa akka malee faffaalleessu. Waan deemnuuf san dukkaneessine yaadne taanaan milkaa'uu gonkumaa hin dandeenyu. Waan yaadneef san ifa goonee yaadne akka bareedutti yaadne yoo kan fudhannu ta'e abjuu bareeda waan qabnuuf inerjii kana deeggaru keessa keenya waan argannuuf carraan milkaa'uu keenya olaanaadha jechuudha. Mata dureen tunis bal'oodha. Sirriitti gadi fageessanii itti wanni jechuun barbaachisaadha jechuudha. Yaadni inni biraa inni lammaffaan qalbii kee wanta jireenyaaf jiruudhaaf si barbaachisu irratti qofa xiyyeeffadhu jedha. Kan gootu kan biraa, kan laaltu kan biraa, wantoonni kun lamaan kan wal si jalaa dhaanoo ta'e carraan milkaa'uu keenyaa, carraan yaada keenya jiruuf jireenya keessatti wal dhahiisatu dhufa. Jiruuf jireenya keessa filannoo hedduutu jira. Uumama keenya keessa filannoo hedduutu jira. Hundumtuu ni dandeessa. Hunda isaatuu ni dandeessa. Garuu immoo hunda yeroo tokkotti hin dandeessu. Kanaaf waan itti xiyyeeffanneef waan itti xiyyeeffanne saniif kan nu barbaachisutu jira jechuudha. Waan itti xiyyeeffanne saniif kan nu barbaachisu irratti immoo xiyyeeffachuudha qabna. Yoo san hin ta'in akkuma humni ibsaadhaa yoo bittinnaa'u humni isaa hir'atu hunda akkuma san keessa keenya anniisaan nu kenname nu jalaa hir'isa. Kanaaf al tokkotti waan tokko irratti waan nu barbaachisu irratti xiyyeeffachuun gorsa kitaaba kanarraa argannuudha jechuudha. Egaa cicha qabaachuudha immoo inni keessatti ruquuleen takkaa'uu mi'eessituun jiruuf jireenya cicha qabaachuudha. Dhalli namaa lafa kana dhufee odoo hin qoramin keessa dabru hin jiru. Karaa garaagaraatiin ni qorama. Kanaaf obsa immoo cicha immoo qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Galma keetii irratti ni xiyyeeffatta. Bakka itti cehuudhaaf deemtu irratti ni xiyyeeffatta. Bakka saniif immoo obsa olaanaa, cicha olaanaa, istiraateejii kee jijjiiraa karaa galma keetiitti deemta jechuudha. Asirraa yoo si dide, asiinoo si dide, maalan dogoggore jettee duubatti deebitee ilaaltee sirreessitee immoo ammas karaa kee eegalta. Ammas sadarkaa tokko deemtee rakkoon uumamuu danda'a. Isa furtee waa irratti tarsiimoo isaa ittiin furtu immoo jijjiirtee akkasitti deemta malee taa'anii boo'uun jiruuf jireenya nu milkeessu. Itti milkaa'uu hin dandeenyu. Jiruuf jireenya keenya keessa immoo qormaanni dhabamee hin beeku. Namni qormaatarraa adda ta'e hin jiru. Qabxiin inni biraa namni kamiyyuu jiruuf jireenya isaa keessatti keessummeessu waan sadii armaan gadii immoo isiniif hin kaasa jechuudha. Waan sadeen kana keessa hoo dabartan pozitiviitii keenya eeguun, tasgabbaa'ina keenya eeguun, neecharii akka ta'e beeknee turuun barbaachisaadha. Nuu nama taanee wanti nu qunnamu kun sadeen akka itti teeksisu beektonni akka itti teechisanitti waan sadeen kana jechuudha. Namni tokko nama ta'ee hoo dhufu jiruuf jireenya isaa eegalumatti yoo seenu, biizinasii kee eegaluutti yoo seenu, intarpireenarii taatee kuni bar asiin falataa jettee yoo eegaltu, wanti si qunnamu inni jalqabaa ni tuffatamta. Jalqabuma irratti ni tuffatamtaa jechuudha. Hin ta'u waan takka kan inni hin ta'u jedhu waan mataa isaa keessa hin jirreef waan immoo si bira jiruuf. Kanaaf obsa qabaattee
tuffachuun sun kan madde waan isa bira hin jirreef wanta inni guddaadha jedhee yaadurraa ati adda kan ta'e waan fiddeef inni immoo xiqqeessee yaadurraa kan ka'e eenyummaa kee gadi xiqqeessee ilaaluu barbaada. Yeroo kana pozitivitii kee eegi. Uumamatu qaba. Namicha bira waan hin jirreef malee namichi waan hamaa ta'eef miti. Kanaaf obsa qabaattee mul'ata keetitti deemuun barbaachisaadha. Maal taates hin jedhee ni tuffatamtaan jedhe. Sadarkaan inni lammaffaan jirumaaf jireenya kana keessatti waan eegalte keessatti yoo milkaa'uu eegalte keessattuu wanti sun billiqtaa wayii, ifa wayii, calanqee wayii agarsiisuu hoo jalqabu eecha baasaa deeme immoo eessaa fide immoo jechuu eegalu. Sitti falmuu eegalu. Kanas uumamumatu qaba. Uumama keessatti wanti ta'e kan ol darban harkifamee gad deebi'u heerri uumamaa harkisa lafaa waan jiruuf. Kanaaf atis haala jirtu keessaa baatee akkaataa jirtu keessaa baatee yoo waan haaraan eegala jettee eegaltu ni falmamtaa jechuudha. Ni falmamta. Deebi'i kara kiyyatti jedhamta. Akka kiyyatti jiraadhu jedhamta. Kaleessa si wajjinin oolaa ture, kaleecha si wajjinin dhugaa ture, kaleecha si wajjinin qama'aa ture, amma ati hin qama'u jettee deemte, amma ani hin dhugu jettee biraa baatee jirta. Garuu immoo na biratti hafiisiin jedha. Uumamumatu qaba. Akkuma harkisa lafaa san ofitti harkisee of si fakkeessuu barbaada. Kanaaf obsaan mul'ata keetirratti yoo xiyyeeffattu ni deemtaa jechuudha. Inni sadaffaan waan amma dabarsine kan hunda cabsitee dabartee dhufteertaa, injifatteertaa, wanti akka calanqee wayii mul'attu sun gaara guddaa taatee, qabeenya hoo ta'e qabeenyaan guddaa taatee, barnootaan hoo ta'e barnoota barbaadamu bira geessee daandii san cabsitee dabartee jechuudha. Sababa kanaan maal taataa? Inni oduu akkas jennuun bira darbe. Yeroo darbe namni akkana jechaanii ture jedhama. Jechuudhaan kabaja injifannoo keessaniif kennuu eegalu. Yeroo kana gaa pozitivitii eeguun, eeyyantaadhaan guutamuun, ilaalcha eeyyantaatiin guutamanii turuun barbaachisaadha. Yoo kun hin ta'in kufaatii nutti hammeessaa jechuudha. Kufaatiin nutti hammaata. Yaada namaa fudhannee sadarkaa tuffatamuutti yoo kanaaf nu ta'e gonkumaa achii guddachuu hin dandeenyu. Of oduu hin taane nama biraa jiraanna. Of oduu hin taane nama biraa fakkaannee jiraachuutti deemnaa jechuudha. Yoo sadarkaa falmamuutitti achumatti namni natti ka'ee garasii natti falmame garanaa natti falmame jennee kan dhaabnu hoo ta'e achumatti hafna. Kanas dabarree immoo sadarkaa kabajaatirra geenye ani akkanatti injifadheetiin dhufe ani sanyii akaleeta ani kana keessan darbe jettee seenaa kee faarsaa kabaja har'aa eeggachaa asuma kan isa eegdu hoo ta'e heerri uumamaa bakka tokko dhaabbachuu waan siin eeyyamne, heerri uumamaa hayyama akkanaa waan siin kennine, heerri hayyama takka deemsiin jedha heerri uumamaa takka duubatti deebita. Bakka tokko dhaabbattee turuu immoo gonkuma siin heeyyamu waan ta'eef tortoruutu dhufa. Bakka sanitti baduutu dhufa. Yaadicha keessaa baanee kara sadarkaa gadi bu'aatti dhufuutu jira. Waan haaraan guutamaa deemuun waan bareedaadha jechuudha. Ilaalcha eeyyantaa haa horannu, ilaalcha eeyyantaa haa qabaannu. Mata dureewwan itti aanan keessatti immoo waan biroo qabannee mata duree ilaalcharraa adda ta'e qabannee dhufnaa. Isa kanas immoo beeksisa isaa isin beeksifnaa yeroo gabaabaa keessatti hojjennee isin biraan geenyaa. Galatoomaa akka hordofaa jirtan, itti gammadaas akka jirtan dhagahaa jirraa. Warra irraan dhageenyarraa abdiidha qabnaa. Baay'ee galatoomaadhaa. Walitti deebina.